beeytanii waan takka namni tokko oggaa waan tokko dhugaan takka oggaa dhootee baate waan san maaltu duuba jira jettee qorachuun ha abbaati. Maaliif ja'ame kophaa deemamoo namaa wajji deemamoo akkanumatti ifiin deema waan jettu sanas adda baafattee waan kana irra dalaguun dirqama taatii jechuudha. So ammaan tanagaa waan tokko erga waan kana guyyaa jalqabarraa irraa dubbachuu jalqabnee namoonni gama adda addaatiin as bahanii dhugaa jirtu itti as bahanii ibsachaa jiran himaa jiran especially namoonni isa dhihaatan namni kuni qe'ee itti dhalate qaba qe'ee itti guddate qaba nama wajji guddate qaba amantii hordofuu qaba waa hedduu jiraachuu. So kanaafuu warreen akka amantii kiristaanatti as bahanii sagalee isaanii dhageessanii waan kana gocha kana akka malee balaaleeffatan haa galatooman akka miidiyaattis warreen balaaleeffatan haa galatooman. Amma immoo boodarra viidiyoo 2-3 kaniin argee tokko saahiba isaati waa'ee dhugaa namicha kanaa ka dubbate ni jira. Arrammoo obboleessi isaa obbo Ibsaa Baay'isaa ka jedhaman ka abbaan tokko haadhaan adda addaa isaan seenaa isaanii sirriitti dubbatee jira. Seenaa maatii isaa dubbatee jira. Agummaan nama akkam akka ta'e sirriitti dubbatee jira. Inni kun immoo ifiifuu nama amantii wannaa hordofuu ture. Garuu booda islaamummaa fudhatee jechuudha. Waan inni irra wanni jeemee viidiyoo kana isiniif hin tuttuqaa linkii isaallee sheer isinii godheen jira. Oromoo Diaspora Miidiyaan eenyu maqaan isaa Itichaatutu dhaleessee. Thank you so much. Namoota akkasii dhaleessanii namoota rakkoo hawaasa keessatti uuman namoota rakkoo ciccimtuu akkana hawaasa keessatti summii akkana nu keessa facaasanii hawaasa waliin dhaan gosa Oromoo tokko arrabsan maatii fi arrabsan ummata abaarsa qabu akkanaa kana fidanii especially namoota itti dhihaatan namoota wajjin dhalatanirraa dhugaa akkasiisan yeroo argannu akka nuti aarreellee waan hamtuu dubbannee ofiis facaafnee waliis facaafnee ummata keenya kana gaarratti illee quban qabne nu gargaarti jechuu lolli keenya jalqabarra lolle sun. Kanaaf viidiyoo obboleessa ogummaa Baay'isaa xiqqishoo sakandii isinii taphachiiseetiin wanni jennaa jechuudha. Naabsa. Okay. Isaan kun obbo Ibsaa obboleessa agummaati obbo Ibsaa Baay'isaa jedhamanii mee isumarraa dhageenyaa xiqqoodhaan waa'ee isaa kana erga xiinxallee boota anillee waan hin dabaluun qaba obsaan hordofa. Haati isaa ijoollee 11 da'anii haati nageesse immoo ishee lammaffaadhaa ijoollee 7 deesse. Haati keenya isheen sadaffaan isheen dhumaadhaa immoo 3 deesse haati guddeenaa keenyaadhaa. Maatiin keenya gara nama 21 akkasitti ijoolleen Baay'isaadhaa. Haadhaan adda adda'anii fi agumaan anatu dura dhalate inni waggaa tokko na booddee jira. Abbaa tokkorraa dhalanne mana tokko keessatti guddanne dallaa tokko keessatti guddanne waliin wajjiniin haadha keenya yeroo isheen tokko deessu isheen tokko harma buusisiin kan biraan immoo deessi waan ta'eef walitti nu kennatanii deemu. Haati keenya yoo isheen tokko gabaa dhattee isheen tokko mana ooltee mucaa isa tokko manatti dhiiftee deemtii ishee mana jirtutti dhiistee deemtii harma tokko koonee guddanne jechuun nan danda'a akka ijoollee haadha tokkotu waliin guddanne. Haa ta'uuti ilmoon booftiyyuu garaa tokko keessaa baateeti karaarra deemti jechaadha. Walitti dhiyaatu firooma waliidhaa walitti jedhu garaa tokko keessaa akkillee tokko haati tokko hanqaattee isheen baaftee karaa adda addaa deemti. Namni tokko garaa tokko keessaa bahee fi iyyuu tokko ta'uu hin danda'u. Amma obboleessi inni haati isaa deesse haadha lubbuutiin hin jiru. Sababa qabsoo Oromootiif jecha bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manadhaa itti dararamaa ture. Waggaa dheeraadhaaf haga gaafa dargii kufuutti 83 dargii kufuutti gara waggaa 10 almost waggaa 12tiif ijoollee wallaalchu haadha manaatti dhiisee ijoollee afaan hin beekne tiriisee irraa hidhamee
bara dheeraa eenyu jedhu nama namoota biratti hawaasa keessatti mana amantii keessatti nama kabajaa qabu nama guddaa Daanyee Baay'isaa namni jedhamu nama haati isaa deesseedha. Haati isaa hangafa isaatii jechaadha. Nuti dhagahu. Akka abbaattis erga abbaan keenya du'ees akka abbaatti namni nu tajaajila ture namni nu guddisaa ture nama kana Daanyeedha jechaadha. Namni obboleessi keenya hangafi keenya ilma abbaa keenya hangafi nama guddaa nama Noerii nama ture amma turata ba'e nama jiruudha. Obbo Naggasaa namni jedhamu har'a nama turata ba'e jedhu nama kabajaa qabu nama sirnaatu nama baratee sadarkaa guddaa ga'e hawaasaaf mootummaadhaafis ta'e karaa gama amantiitiinis ta'e nama maanerii gaariidhaan. Hayyee dhiifama maqaa isaanii sirreeffadhaa maqaa isaa obbo Ibsaan jedhee ture maqaan isaanii obbo Abdiisaadha obboleessa Gummaati jechuudha. Waan kana linkii isaa Facebook irratti YouTube isaa isinii share godheetiin jira kayitichaan isa kana interview godhe maaliif dubbii tana keessa waa hedduu argattanii deebisaa hedduu argachuu dandeessan jechuudha. Maaliif obboleessi tokko osoo haga fedhellee wanni tahee wannaa walirran kaayu. Seenuma isaatu dhaggeeffadha. Seenuma obbo Abdiisaatu dhaggeeffadha. Akka inni dubbatetti inninis amantuma Protestaantii qabaachaa ture. Dabree immoo uummata hedduu warra isa hordofu faalawara hedduu membarii osoo qabaatuuti immoo karaa amantii Islaamaa dhufee waliin yeroo guddatan obboleessa isaa kana nama akkam akka ture haadholii lamaan isaa haadha buddeenaa lamaan isaanii wal lolchiisaa gaafa xiqqeenyaa abaaramaa ture gaafa xiqqeenya irra deem ati guddadhuuti xiqqaadhuu jedhanii abaaraa turan jechuudha. Abaarsa qabaa jechuu xiqqeenya irra namni kun xiqqeenya irra abaarsa qaba dhugaa immoo afaanuma isaarraa dhagaha ammallee erga achii bahe jechoota inni rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni rabbi irratti haa jiraatu jechoota inni ergamaa keenya irratti inni fayyadamaa ture san namni kun waan san ifii godhee bahe jechuudha. Obboleessi isaa ragaa bahee jira irratti ammallee saahibni isaa kan wajjin guddatan gaafa tokko osoo qo'annuuti saahiba faarmaasii saahiba keenyaa tokko keessatti ol seenee lambaa yookaan wanni dhaamsee shaamaa dhaamsee qarshii isaa fuudhee deemu harka qabnee jaan jechuudha. Amma kana wanni jechaa jiru ragaa waan hattummaallee akka qabu namni kun gaafa xiqqaallee akka nama hattuu ture jechoota inni ergamaa rabbii kabajamaadhaaf inni fayyadamaa ture san osoo rakkoo argaa jiru osoo Finfinnee keessa deemaa jiru gaafa Finfinnee ture osoo bakka wannatti maxxanee warra mishinii waldaa mishinii tokko keessatti achi qacaramee osoo jiraatu niitii achi keessa daleetu gudeedee maallaqa doolaara 5,000 saameeti Keeniyaa galee wanni kun waan dhokotaa miti waan heeraaf seeraaf itti barbaadamaa ture jechuudha. Namichi nama hattuudha nama gudeedu maraataa qofa osoo hin taane nama sammuun isaa osoo fayyaa qabdu garuu akkuma pooyizinii hama qabaa jechuudha. So maaliifin kana isinii fidee ammallee mee daqiiqaa takkan waan obboleessi agummaa yookaan obbo Abdiisaan jedhan walumaan haa dhageenyu arran tana. Isaan hundi obboleeyyanii garaa tokko ilmaan abbaa tokkooti garaa tokko irraan baane lakki haati gargari garuu ilmaan abbaa tokkooti garuu haasawa isaa keessatti waa hedduu irraa dhageessan maal osoo dhageeffadha ammas. Hundi Oromoodhaaf qabsaa yookaan immoo mirga Oromoodhaa eegaa yookaan Oromummaa isaatiif jiraataa jedhanii amanuun hin danda'amu. Amantii kam keessatti kiristaanota ta'e Islaamaa yookaan waaqeffataas ta'e kaamiyyuu yoo ta'e eetistis ta'e akka kamittiyyuu hundinuu karaa tokkorra deema. Fedhii tokko qaba jechuu hin dandeenyu. Adumaani adda bilisummaa Oromoo wajjin waliin beeku. Tasumayyuu inni duraadha adda bilisummaa ABO, OLF, ONEG waan jedhamu kana wajjin waliin beeku maqaa dhaga'e malee. Ragaadhaan isinii dhiyeessa yoo ta'e yoo feetanii. Maal jennaani agumaan maaliin akkamitti biyyarraa bahee yoo jette wanti qoshee tokko irraa hima isee dhumaadhaan isa kabiraadha kan inni maatii keessatti hojjette sana hin kaasu kan inni fira irratti hojjette kan inni yaada isaatiidhaa irratti hojjette sana hin himu akka isaa afaan hin salphadhu garuu sabuu qabaa natti dhaga'ama
deebisee gowwaa tokko arrabsii jedhanii nurraa deebi'u arrabsaa jedhan deebisee waan inni hojjete kana amma waa deebisee himuun an akka of arrabsii tokko ta'uudha beekaa natti dhaga'ama. I'm feeling shame, really. Garuu isheen waan inni hojjete biyyarraa bahe akka nama siyaasaa tokkotti waan biyyarraa reeffatu of fakkeessa. Garuu dubartii Faranjii tokko isheen Jarmaniidha. Amerikaan isheen Louis Pasteur Hosteli ollaa sana kan jirtu German missionaryidha. Isheen nama citizen Germaniiti. Isheen dhaqeeti birrii 30 kennii marrakkate waan inni nyaatuun dhabee manjaqaadii sadaffaan haareffadha jedhee waan ittiin haareffadhus dhabee biriis jedhee deemee ishee gaafate. Dhuguma jettee himaantiin itti dhagahame dubartii adiin kuni dhalootaan Jarmaniidhaan kuni isaaf birrii 30 laattee nyaata illee naa kenni leftover yoo qabaatte jedhee gaafate. Alright man. In sister way, yeroo itti dhiyaate jecha. Hayyee jettee ogaa shanii mootu dafa qofa ta'uudhaa kenni jedhee security gaabbii yookaan zabeenyaa jedhamu sana eeyyamsiistee fuudhee ol galchitee ogaa shanii mootu waan hin taane irratti hojjeteeti doolaara 5,000 ol irraa saamee halkan sana baree biyyarraa bahee Keeniyaa seene. Barakan kun kan raawwate bara kam ture maqaan nama sanaa hin beektu laa? Maqaa hin beeku ani dirreda waan jira suni 90 around 97 or 96 keessa 87 86 87. Kana dubartiin kun ni himatte moo akkamitti odeeffannoo kana dhageessan isin? Keezinitti banamee ture, keezinitti banamee qabala asraa irratti kaffiteenyaa simminti kan jedhani naannoon suni achitti barbaadamaa ture. Obboleettiin keenya tokko amma kan Thank you so much. Obbo Itichaa Galatoomii Diaspora Media. Mee asumaanillee like share godhaa fi Itichaadhaa fi Diaspora Media maaliif jennaan gaazexeessaa jechuun nama gizee wanni takka galtee dhugaa akkanatti falaffalee baasu waan gaariidha. Akkamitti bartanii inni waan kana godhu innaan keeziinuu itti banamee ture. Nama 5,000 saamee barbaadamaa ture. Namni kuni keezii Oromootiin hin baane jechuudha. Waan takka qabsoodhaan hidhata walitti hin qabu. Asirra taa'eeti alaabaa Oromoon dhiini meeqatti ganneeti. Alaabaa bilisummaan Oromoo meeqatti gannaqamte if duuba kaayee even ilaa sadarkaa erga dhufeellee asirraa akka dhufeen erga Ameerikaa dhufeen nama deebi'ee ani waa'ee qabsoo waa'ee abaa'ootiin isin hima anaatu beekaa jee asii nama galee hiriyaan isaa akka jeette jechuudha. Akkanan jeette osoo hin ta'in maqaa kijibaan irraan kaayu hiriyaan isaa akka jee jechuudha nama waan kana godhe. Amma kana hundeeroon isin haasawaan takka waan kana defend gochuuf yookaan waan kana wanni gochuuf osoo hin taane namni kuni wanni inni jedhe obboleessa isaati. Seenaa isaa linkii guutuu dhaggeeffadha waa hedduu irraa bartanii nama waan gaggaarii haasawa. Namni kun jallaan hunda keessa jira jechuudha. Kanaaf jallaan kun adaba isaa argachuu qaba. Maaliif? Ka duraan duraa hiriyaa isaatiin waliin bu'a, charchii keessa jiraatu waliin bu'a, saba keessa jiraatu waliin bu'a, deemee arraanta nammoo abidda harkaan qabate jechuudha. Deemee jechuudha. Amma kun hagam takka akka maatiin isaa obboleessi isaa qabsoo irratti obboleessi keenya guddaan kan guddise qabsoo irratti hidhamee amata 10 booda akkasi qabsoo irra wareegamee je obboleessi keenya kan isaan sila akka wanna jaan. Amma maatiin isaa nama kana hagam takka itti salphatti. Ayyooleen isaa abbaan isaa jaartii 3 qaba. Haadha biddeena lama wal lolchiisaa ture je. Innaawaa nama jallaa gaafa xiqqaa waan hedduu naasoo waa'ee maatii keenya keessaa je. Deem ati rab guddadhuuti xiqqaadhuu ja'anii abaaraa turanii je abaarsa qaba ijoollummarra abaarsa qaba. Nama reep godhee biyyaa bahe jechuu namni kun. Nama fittisiisee dubartittiin mishiinarii Jarmanii sun koottu jettee nagargaarii je'eeni qarshii 30 kannitee fi qarshii 30 fudhatee manjaa fiqaadiin asaaddas jee hayyeena bulchaa jee waardiyaan ta'a jee obboleessa irraa dhageenya jechuudha. Erga seene booda namni kun
nama galata ooleef nama itti seenee dubartii reeppu godhee doolaara 50,000 dhiifama doolaara 5,000 achi hatee saamee akkasiin Naayiroobii galee jechuudha. Namichi tokkoffaa hattuudhaa jechuudha. Obbo Agummaan hattuudhaa jechuudha. Lammaffaan nama safuu hin qabne nama aadaadhaaf amantii ifiitiif safuu waan ja'an rabbitti hin kennine jechuudha. Maaliif already waa hedduudhaan laaqamee jira jechuudha harkisaa. Sinigalee kanaafuu erga achii bahee waan kana akkamii bartanii ijee ugaa gaafatu keezii nuu rabbanamee ture barbaadamaa ture. Maaliif namni tokko gaafa nama reeppu godhee qarshii 5,000 hatee si saamee nama galata ati oolteef nama silaa waa barsiisuuf dhufe san ummata Jarmanii ummata mishiinarii Jarmanii san niitii san reeppu godhee maallaqa isii irraa saamee akkasiin Naayiroobii bahee jechuudha namichi kun. Erga Naayiroobii dhufe ni beekna. Namni Ameerikaa kana dhufe hundi qabsaa'aa jechuu miti. Tana hundaa beeka jechuudha. Namni hundi ni beekna. Namni hedduudha. Kaan keezii maallaqaan bitatee dhufa. Kaan keezii hin ta'in himatee dhufa. Kaan wayyaaniin akkana cafaitee dhufa. Namuu gaafa Keeniyaa dhufe keezii tolfatee dhufa. Akkuma nama keezii tolfatee dhufe jechuudha namichi kun. Garuu baakgiraawundiin isaa xiqqeenyarraa waa hedduu dalagachuu. Amma immoo obboleessarra akka dhageenyetti an obboleessi an hin kijibu. Namni kun nama faalawara guddaa osoo qabu amantii muslimaa fudhatee obboleessisaa arraan tana waan kijibuuf hin jiru jee yeroo duraatiif waggaa ol bahu kijiba nutti himaan jiru dhugaa baana. Poolitikaa paartii takkaaju wal quban qabu hin jiru namni hattuun bara hattuun bakkuma hunda jirti. Hattuu fi baalagee fi namni akkanaa kun hunda keessa numa dhalata. Maatii guddaa keessa hattuu jira gaarii jira namni baalageen bakkuma hunda jira jechuudha. Kanaaf Agummaan wanni inni godhaa jiru kun maatii isaallee bakka hin buutu, godina inni itti dhalate bakka hin buutu, amantii inni qabullee bakka hin buutu jechuudha. Kana yeroon jedhu dhaabbadha waa'ee rasuula rabbiin dubbatinaa jechuuf iyyaamne. No. Ajandaa rasuula rabbii caalu hin jiru sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu. Ajandaa kana caalu hin jiru. Maaliif jennaan namni baalageen adaba isaa argachuu qaba jechuudha. Adaba isaa argachuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan maal jee obboleessisaa obbo Abdiisaa maal jee gaafaan an amantii islaamaa fudhadhu jee achi taa'ee tireet na godhe jee. Ati amantii arabaa fudhattee siin ajjeesisaa jeeti tireet na gochaa ture naan jee jeelaan. Maaliif namichi kun ignorant, he is very arrogant, hedduu wallaalaadha, arrogantiidha, mataan isaa nama jalla. Doktorummaallee hin qabu, profeesarummaallee hin qabu. Dhugaadha akka amma saahibni isaa jee maaliif achi inni bakki inni itti guddate bakka amma yeroo inni mishiinarii keessa guddatu afaan Ingiliffaa waan dubbataniif afaan Ingiliffaa akka bishaanii dubbata. Sanii ala immoo doktoreetiin inni fudhatee fi profeesarummaa inni fudhatee hin jiru. Ameerikaa kanallee dhufee waldaa kiristaanaa isaanii baxabbaxaa ture. Oromoo koominiitii dhaqee nama jeeqaa ture jechuudha namni kun. So silaa gaafa inni ganama jaan maal jette jaan silaa gaafaan killee haati tiyya harka keessa na qunxuutte arra sangaa hatee silaa hidhaan seenuu jee jaan. Gaafa inni gosa Arsii as fuudhee irra deemu gaafa inni gosa Tuulamaa as fuudhee irra deemu silaa nama kanaan stop jechuun inni irra ture jechuudha arra sadarkaa kanaan deemu jechuudha. Sinigalee osoo gaafa san qunxuuxame arra kana deemee waan amantii namaa keessa hin seenu silaa arraan tana. Amantiin Islaamaa amantii Oromoo qofaa miti. Amantii addunyaa guutuuti. It's not Oromo or Ethiopia or something. It's a global religion. Maaliif jennaan namni waan itti amane takkaaf namni waan itti amane takka ka ifkannu jira jechuudha. Sinigalee. So kanaafuu amma maaliin jechuu barbaade warreen ammallee warreen as baatanii waan kana balaaleeffataa jirtan namni kun nama sirna hin qabne nama adaba hin qabne nama akkuma namni wanni jedhu hundatti hawaasa kana itti yaadee hawaasa waliin dha'uudhaaf waan godhaa jiru nama sharranya bofa namichi kun masqaadha. Sinigalee kanaaf nuti immoo wanni gochuu qabnu namichi kun inni waan kana baafate inni waan jedhu je'ee jira. Immoo maaltu isa jechisiise ka jedhu nu laallatti jechuudha. San
qoranneeti irra dhaqqabnaa jechuudha. Maaltu isa jechisiise, maalirra je'uu danda'e, maali baakgiraawundi isaa rakkoo qaba kana kan dhugaadha. San isaatu himataa jechuudha maalirratti akka jedhe. Nuti immoo wanni gochuu qabnu ta duraan dura koreen masjida Atlaantaa jirtan yookaan koree waldaa Oromoo Protestaantii Atlaantaa jirtan akkasumatti bataskaanni Ortodoksii illee yoo jiraattan manguddoon Oromoo hayyoonni Oromoo waliigalaatiif waan kana ta duraan duraa bakka hojii isatti dabarsitanii deebitanii isa kana immoo seeraaf dhaleessuurra daluu qabdan. Kana yeroon jedhu isin warri Minisootaa harka maradhaa tattaa jechuudha. Warri Minisootaa warreen keessattuu nu dura buutanii deemaa jirtan warreen amantii muslimaa hoogganaa jirtan hedduun keessa warreen Noorz Ameerikaa waan kanarratti koree itti godhaati irra mari'adhaa agummaa fi eenyu maqaan isaa kan Misgaanuu Jaansan kagalgalaa ganama ajandaa Oromoo jidduun naqee nu facaasaa oolu kana summii sanis jara lamaan kana seeraaf dhaleessanuuf adara kun dirqama keessan. Maaliif jennaan namni nuti amma akshiniin hedduu barbaachisaadha. Boruu kana caalu nu mudachuu danda'a jechuudha. Boruu wanni kana caalu dhufuu danda'a. Kun akkan taane jarri kun adabamee seeraan adabamee erga seeraan adabaman booda kabiraaleen akka irraa qaraatii argatu seeraaf dhaleessuun dirqama kiyyaa fi keessan yoo gargaarsa barbaaddan nulleen isin bira dhaabbanna jechuudha. Kanaaf erga namni kun as bahee keessa kutee dubartiin jalatti arrabsee amantii teenya arrabsee amantii arabaa jee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii arrabse booda inni kun adaba isaa argachuu qaba. Maaliif jennaan dimokiraasii wanni jedhan hin jirtu Ameerikaa kana keessa. Dimokiraasiin daangaa qabdi Ameerikaa keessatti. An dimokiraasii jee hate speech gaggeessuu hin danda'u. An dimokiraasii jee waan namaa mirga namaa dabaree tuquu hin danda'u. Mirga amantii namni Ameerikaa keessatti dhugaan sahina amantiin Ameerikaa keessatti konstitutiona waggaa 300 dura jaaratan keessa jirti. Mirga amantii jechuun namni amantii. Kanaaf namni tokko amantii ta'e arrabsuus mirgan qabu, amantii ta'e qushaasheessuuf mirgan qabu, hate speech gaggeessuudhaaf mirga hin qabu jechuudha. Yaa tanki beekan gulummaa yaa beekan gulummaa Misgaanuu jechuudha. Misgaanuu maqaa duraa keessaati beekan gulummaa kan inni itti fi'amu. Rakkoo baas luuccoo tanki so much yaa. Beekan gulummaatiif inni warri fidee miidiyaa saniin fidee nu arrabsiises ka itti yaadee footoo qopheeffatee sagantaa je'ee tolfatee beekan gulummaa jedhan kun inni ifiifuu ka agummaan gattaa ijee jechuudha. Marzii summi galgalaa ganama dhufee waan Oromoo facaasa. Ja'a maraataa fakkaata. Rifeensa isaa cafaree godhee akka nama ni jiraame akka nama tuqamaa fakkeessi no ajandaa gaggeeffataa jiran. Kanaaf uummanni akkanaa kun nu keessa hawaasa keenya keessa dhaabbachuu qaban jechuudha. Maaliif baalagummaa keessa dabraniiti amantii teenya dabranii jechuudha. Kanaaf nuti amma wanni gochuu qabnu warra seera barate hedduu qabna. Ogeessa seeraa ni qabna, ogeessa amantii qabna, ogeessa hayyuu diinagdee qabna, ogeessa adda addaa qabna. Siyaasaa waan hunda qabna jechuudha. Kanaaf wanni godhamuu qabu adda durummaadhaan warreen amantii kiristaanaa hordofanii fi warreen islaamaalleen waan kana jala buutanii ummata lamaan kana tokkoffaa heeraa fi seeraaf akka dhalawan. Maaliif jennaan ati Ameerikaa keessatti waan amantii islaamaa guddaa tuquu miti hooma fedheehu amantuma namaa xiqqishoo takkaa yoo tuttuute FBI mana sii dhufti yoo ati daangaa nama dabarte nama siin tuqin amma namni isa tuqe jira namni isaan tuqe jira jira kana hin jiru. Sigala biyya tana waan takkaa jira jira keenya dhugaan isin hima yoo ati nama gufatte yoo nama kana itti gufattee dhoytee deemte yoo mana murtii dhaabbatte Haji Xinxalaa yookaan falmataan biroo namicha kana beekaati itti gufatee dha intentionally itti yaadeeti itti gufate moo akkanumatti osoo hin beekin accidentiin itti gufatee jedhaniiti yoo accidentiin itti gufatte bilisa si baasan yookaan wannaa si godhan. Yoo ati immoo yeroo itti gufattu san itti yaaddee itti gufatte beekaa intentionally waan gooteef rakkoo keessa buutaa jechuudha. Namni isaan sababa godhatan intentionally waan kana amma fakkeenyaaf sababa Ustaaz Naasir Hamzaa sababa godhataniiti. Ustaaz Naasir Hamzaa amma fakkeenyaaf
wishiidha haase wishi arrantana hayyoota kana nama miliyoona 50 duuba jira jechuudha hiikaan isaa malee addunyaa tanarratti eenyuutu gawwaa jira kadeemee namaa dhumu hin jiru jechuun an fakkeenyaaf isa kana duuba hayyoota kana diinaa fi firrinis haa baruu nama miliyoona 50 duuba jirraadha inteenshiniin isaa malee kaanee miliyoonni 50 haa dhumnu jechuu miti ati immoo isa kana sabsattee amantii namaa tuquu hin dandeessu Naasir Hamzaa attaa gochuu dandeessa fakkeenyaaf garuu amantii isaa tuquu hin dandeessu jechuudha haadha mana kiyyaa tuquu hin dandeessu ilmootii tuquu hin dandeessu ergamaan ani itti amanu nabiyyi kiyya na jala tuquu hin dandeessu jechuudha maaliif Naasir Hamzaa inteenshiniin isaa maal ture yeroo san aboo hayyoota keenya Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa yoo tuqxan Oromoo miliyoona 50 duuba jiraadha malee inteenshiniin isaa ni beekna beekaa waan namni si gufatee fi wanni ati accident hin jettu wanni ati emotion hin jettu tokko miti jechuudha ni beekna namni gaafa aare amma fakkeenya emotion waa hedduu daddarbata ni deebi'a ilmi namaa dhiifama jaas deebi'e waa gufatee jechuudha so amma inni yeroo kana jedhu maal jechuudha namni kun wishii isaa dubbate nama dhuunfaati wishii isaa dubbate fakkeenyaaf Oromoon Jawaar Mahaammad duuba Oromoo miliyoona 50 jiraachuu hiikaan isii namni kun afaan adda adda waa hiikkataa jechuudha fakkeenyaaf kana sababsattee immoo islaama guutuu arrabsuun haya inni yoo san je ati islaama guutuu maa arrabsita dubartii teenya guutuu maa arrabsita dubartiin teenya sintuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu inni sintuun amantiin muslimaa sintuun maa kana goota because ati itti yaaddeeti amma gizee dhuftu kana accidentally miti jechuudha itti yaaddeeti waan kana intentionally godhaa jirta jechuudha itti yaaddee godhaa jirta jechuudha kanaaf wanni ati godhaa jirtu kun hawaasa arraantana gaafa ati gosa arsii wali qabdee arrabsite san gaafa obbolowwan keenya warra tuulama akkasi arrabsuun heeraaf dhalaa usira ture jechuudha maaliif namni waan godhu maaliif ati backgroundiin kee already kakiraayimii qabdu because nama gudeeddee waan biyyaa baateef deebitee maallaqa saamtee waan biyyaa baateef akkuma garaan haadhaa saara buqqeetii garaan haadhaa gosamee qadhala ja'an ati dhaaba tokkollee bakka hin buutu godina tokkollee bakka hin buutu maatii umateetii obboleessa kee wajjii dhalattee bakka hin buutu jechuudha arra obboleessa kee maal jee ragaan irratti bahaa yoo seeraaf dhalaa isiin jee jira kun jechuun maal jechuudha nama takka bakka hin buutu baalageedha mataa kee bakka buutaa jechuudha maybe gurmuu qabaachuu dandeessa warra ati ittiin haasawtu jiraachuu danda'a warra ati si dhidhiibanii waan kana dubbadhu warri siin jaan jiraachuu danda'an ummanni kun akkana ummanni sun akkasi hoggaa siin jaan ati kaatee dubbachuu dandeessa hate speech san gaafa bulgaate halaalamu si arraba keeti laalla malee nuti warra si duuba jiruu miti jechuudha si galee kanaafuu ajandaan kun ajandaa xiqqaa miti ajandaa amantiin guddaan kun tuqame ajandaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad irratti arrabsame kun ajandaa xiqqaa miti kanaaf namni kun warreen keessattuu ulamaa'onni North America jiraatan masgiida hundarraa wal qunnama koree takka irra ijaara nama kana even warra kiristaanaallee dabaladha abbootii seeraa dabaladha fuulduraafillee wanni akkanaa kun akka nutti hin deebine irratti haa dalaynu akshiniidhaan heeraaf seeraaf haa dhaleessinu isaan lamaan jara lamaan kana jechuudha maaliif jennaan dhugaadha emooshinii keessa jirra dhaabaa nuun hin je'inaa nuti ammaan tana wanni jettanii warreen nama hedduun niti dubbattanni agarraa jechuudha no dhugaadha namni emooshinii keessa jira ajandaa rasuula sallallahu alaihi wasallam ajandaan nabiyyi caalu hin jiru dhugaa dubbanne ajandaan amantii kee namni sirra arrabsee si jala xiqqeessee maatii tee si jalatti arrabsee saba guddaa kana kagalgalaa ganama qabsoo tanaaf aarsaa guddaa kafalaa jiru diinagdeenis lubbuu itti kafaluunis waa meeqa godhaa jiru baalageen kun as bahee yeroo akkana tuqu kun nuuf balaa guddaa qabaa jechuun nu keessatti kanaaf namni akkanaa kun adabamuun dirqama seeraan adabamuun dirqamaa jechuudha kanaaf jara keenya immoo yeroo kana goonu waan biraa hunda hurgufannee waan goonu hunda hurgufannee agummaa qofa ajandaa godhannaa tajettu sanillee naan liqimsamtu maaliif jennaan dhugaadha aarii namni qabnu hundi nuti isin dura gabbaanee aarii teenya ibsanne isin dura baaneeti waa meeqa darbanne jechuudha
yoon balleessee jiraadha nama fakkeenyaaf namaan osoo hin beekin wajjin jira dhiifaman gaafadha garuu sanii achi ammallee an mataa agummaa irraa hin bu'u jechuudha hanga dhugaan falaffalamtee waa itti godhamee namni jala godhame akshinaan karaa akshinaa deemnee koree irra jaarree maaliif muslimni atlaantaas ni jira ortodoksiin oromoo ni jiran ummata guddaa jira jechuudha kun immoo isaan qofa laallatti jechuu miti masjid toofiqis ni laallatti masjid bilaal hunda warreen noorz ameerikaa keessa jirtan hunda keessa laallatti jechuu dubbiin tun nullee gargaarsi yoo barbaachisa isin hojii jirraa jechuudha waan kana irra daleeynee koree itti goone ummanni kun kabiraatiif akka qaraatii ta'u heeraaf seeraaf dhaleeffachuu qabna jechuudha sinigalee heeraaf seeraaf dhaleessinee isaan kana akka isaan hawaasa keessaa bahan akka kophaa achi bahanii adabbii isaan barbaachisu argatan irra dalaguu qabna jechuudha kana wanni gochuu qabna soo kanaafuu dubbii tana laalchisee ani nama amma fakkeenyaaf namoonni tokko ani dubbiin obbo Abdiisaa obboleessisaa arraan tana nama wajji dhalate ilma abbaa isaati dhiiga namni isarra caalu hin jiru sinigalee namni isarra caalu namni isarra itti dhiyaatu hin jiru arra inni ragaan itti baha arra inni kun baalageedha akkuma jawween ogaa dhalte kaan gamana dabartutti ilmi namaa garaan haadhaa saara buqqeeti waa hedduu dhalaa jechuudha kanaaf ammallee mataa isaarraa waan hin buuneef waan kan akkasitti karaa nu qabsa sani achi immoo tanuma keessa haquuqamaan dubbatu jira namni quuqama qabu namni nabiyyi fi jaalatu namni rasuula rabbi jaalatu sallallahu alaihi wasallam akkuma tabiraatiif hanga laagaan teenye nu baqayxutti iyyinu waan sabarratti akkuma gizee laagaan teenye hanga nu baqayxu iyyitutti gaafa amantii teenya tuqanis hin teenyu jechuunuti namni akkana hanu argu gaafa amantii teenya nu jalatti tuqxan ija diimtuu sin garsiifna jechuu sin hin dhiifnu jechuufitti nu jalatti hin tuqxan amantii tiyya kabaji sabummaa fi oromummaa waliin qabna siyaasaa waliin qabna waliin oofannaa jechuu wal kabajaa maaliif jennaan ani garaa qulqullummaadhaan yoo dhugumaan saba kanaaf yaannu taate yoo wal jala deemna jenne wal kabajaa amantii walii kabajaa deemuu qabna jechuudha kanaaf baalageen akkanaatu ammallee as baatee yoo arraan tana tokko harargee keessaa dhufe yookaan arsii keessa baalee yookaan jimma yookaan maarraa dhufe baalageedhaati jimma bakka hin buutu yookaan harargee bakka hin buutu arsii baalee bakka hin buutu jennee isa kana tokkummaan itti duullaa jechuudha adaba barbaachisu itti kenninaa jechuudha isinii galee soommoo kanaas sababsatee nuti isiniin hin jenne nuti jarri kun akkana jarri kun akkasi bar duraan isin himnee bar ajanda ati dura eenyu haya sii fudhadhe agummaan nama dubartii reeppu godhee biyyaa bahe nama maallaqa nama saame nama joollummaan maallaqa hatu nama joollummaan ayyoolee isaa wallolchiisu nama baakgiraawundiin isaa badaati nama dhaaba tokko walitti hidhatan qabne sii galee ati immoo isa sababsattee kaambii daaneel kibra keessa teessee namticha minilik sadaffaa nurra deebisuu deemu isaaf harkatumaa isaa wajjin ijoollee teenya ficcisiisaa isaa wajjin hayyoota keenya ficcisiisaa agummaa arrabsaa maqaa agummaatiin nama biraa irratti quballaatiin agummaan nama biraa bakka hin bu'u godina takkallee bakka hin bu'u agummaan amantii nama tokkollee bakka hin bu'u jechuudha agummaa isa agummaa yoo jettanillee isiniif hojjetaa jira maaliif jennaan odoo dhugaan silaa nama godina san jaalatu taate yookaan amantii san jaalatu taate arra ajandaa akkanaa kana jarri lamaan kun hin fidu agummaa fi gulummaan yookaan agummaa fi misgaanuun odoo dhugaan nama silaa quuqama saba kanaaf qabu taate arra dirooniin osoo wallagga irratti bu'aa jiru ajandaa seensatiif taatan ni fidan arra osoo abbootiin gadaa karrayyuu warri gadaa gaggeessu 14 bakka takka irra shanaman dugugaan sanyii nurra gaggeeffame ajandaa kan hin fidan isaa yoo ta'ellee kaambii daaneel kibratii wajjii wal qunnamtii qaban 100% sinigala agummaa fi misgaanuun kaambii daaneel kibrat yookaan kaambii abiyyi ahmad tagalgalaa ganama guyyaa kaan masgiida 35 guban mooxaa keessatti በዚህ እስላም ወሮ በዚህ እስላም ገብቶ በዚህ እስላም ማረጀ ከከነ ጎዳ እስላሙማ ሄት ስፒች ገገይሱ ጎርሳ አብይ ኸይሰኒቲሚ ዱባአቲ ኢልሞ ጃለተኒ ፉሪን ጅበኒ ጃን ዳንኤል አብይን ጃለደ ኢልማ ባገዳቲን አንጀት አብቹዳ ዳንኤል ክብረቶ
masgiida 35 gubsiisee qabeenya islaamaa mooxaa keessa gubsiise sun kagalgalaa ganama jibbansa oromootii fi jibbansa amantiitiin guute ati immoo isaaf harkatuma agummaan akkana jettee tana keessa polotikaa kee naggadan irratti hin gaggeessin an nama dhugaaf dubbatu akkanatti ilaalee arka sheekotii teenya rabbii umrii isin haa dheeressu sheekotii teenya gurguddoo wanni isin dubbataa jirtan ammallee if eeggataa dubbataa jirtan dhugaan isin keessatti argaa jira fayyaa argadha sheekh Amin Ibrootis Ustaaz Anwaris hundi keessa warreen dhugaadhaaf dubbatan ni beeyna akka isin dhugaan isin keessaa dubbataa jirtu akka amantii teessaniif quuqamtanii of eeggataa dubbataa jirtan immoo gaafii wanni tunis akka karaa nuu qabattu jettanii akka dubbataa jirtan ni gara nulleen usneetuma asirraa wooma hawaasaa qofa ho'i lallabaa jirra gaafa amantiin kamuu tuqamte kaanee dubbannaa jechuudha gaafa namni godina tokko as bahee afaan keenya waladda akka itti wanni jennu waladda gaafa je lakkii bo'us siitu waladda jennee afaan keessa dhoyne jechuudha sini galee kanaaf ammallee gaafa namni tokko amantii abbaa kamiitu tuqe fedhu amantii waaqeffannaa haa ta'u fedhu amantii pirootestaantii haa ta'u fedhu amantii musliimaa haa ta'u amantuma fedhee yoo namni tuqe wal dura dhaabbannaa jechuudha gaafa ati amantii tiyya islaamaa qofa tuqxee miti ta biraallee tuqxe sin dhiisu maaliif ragaan agartanii jirtan gaafa namicha irra paarlaamaa seene ni beektan Hangaasaa Ibraahim har'a paarlaamaa keessa taa'u kun gaafa asirra miidiyaa kanarra taa'ee akkuma agummaa afaan isaa salphaa ture san asirra taa'ee afaan keenya waladda wanni keenya waladda jee warri dula itti duule nuti jechuudha kana maaliif goone boondii tokkummaa keenya jabeessuuf jechuudha kanaaf gizee namni akkanaa badiin akkanaa dhufe har'a obboleessa isaa arguu kiyya hedduun gammade na fayyiste wanni amma obbo Abdii isaan dubbatu wanni saahibni isaa kalee gadda dubbate anammoo na fayyisaa deemti maaliif jennaan warra itti aanu warra isa beeku warra bakka inni itti dhalate beeku warra wajji guddatee fi kun dhiiga isaati jechuudha akkana feena laal dhugaa nama kanaa aggaas nu baaftan nuti immoo waan itti aanu tarkaanfi itti aanu dabaruu qabna jechuudha dhiisuu qabna jechuudha isini galee kanaaf isin immoo kaambiin Daani'el Kibret daldaaltonni akka nuti kana sababsannee waanuma Oromoo jaantanallee hurgufannee akkamittiin hurgufadha dhiira meeqaa mana hidhaa keessa taa'u jira Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu isa nama tuqun fedhu immoo nama arra lubbuun jirus gootawwan keenya akka isaan irraa du'an hin barbaadu akka isaan miidhaman hin barbaadu haqni isaanii akka narraa dhokotu hin barbaadu cubbuun hidhaa tattaa'aa jira uummanni na duuba tattaa'u kun isaan immoo akka cubbuun narraa wanni ijaan hin barbaadu jechuudha amantiin xiyyaas akka tuqamtuun fedhu immoo akka sabatti cabiinsa akka jaarraa 16ffaa abbootii gadaa qabanii walitti warra caajela tattaa'u walitti qabanii gisee bakka takkarra shanan rabbiin maal nuun ja'a isaan kana callifnee ilaalla no kanaafuu jara keenya wanni nurratti as deemaa jiru kun hundi waan akka laaftuun laalluu miti jechuudha kanaaf warra waan kana keezii obbo Agummaa koree irra jaaruu qabna jechuudha seeraaf dhaleeffachuu qabna bakka hojii isattis dabarsine hara seeratti illee dhaleessu jechuudha kasanafte immoo haga dandeenyu bakka jirru ija teenyas banannee warra wanni ijoo dhufe oromummaan isa haa baddu mitiqishoon haa baddu akka kun haa baddu dhaabbadha kana yeroo jennu nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu nabi Muhammad gaafa lubbuun jiran hadiisa illee yoon sirri beekuu baadhe nabiyyis turan ajajaa waraanaa turan bulchaa hawaasaa turan waa meeqa wal cinaa gaggeessaa turanii jechuudha nagee ummata jidduu buusaa jechuudha sini galee kanaafi nulleen tana keessa kaambiin Daani'el Kibret isinin beeka wal beeyna ani sheekotii teenya ta dhugaan onneerraa tuqamtee diinii fiitii lolu isaan hin baanu ta diiniif dubbataa jirtu isaan hin baanu haqa dhugaa baga dubbatan nuu dubbachaa jirra maal nulleen dubbachaa jirra bara nus dubbachaa jirra bara garuu warri kana sababsattanii duraan isin himne bar jarri sun akkana jarri kun akkana jarri isin akkas nuun jettan kaambiin Daani'el Kibret achi jiran Hilton Hotel dhaabbadhu nuun facaasini nuti yeroo wal qaynu asirra gaafa dhufnee wal qaynu ayyoon dhufee jaalmarroo qeeqee
jaalmarroo jabeessuuf hin qeeqa malee yookaan maaliif inni kun akkana tahaa miti no qabsoon haa dhumtu bakka ni gahaa gabrummaa jala galla yoo jettee hin fudhadhu sirraa hin fudhadhu gabrummaa jala gallaa nurraa haa dhaabbattu nurraa dhiisaa waan jettan tanaas hin fudhadhu jechuudha. wal sirreeffannee wal qeeqnee kararra wal deebisaa deemna baalagee hattuu nu keessa dhuftee waan akkana oftus heeraaf seeraaf dhaleessinee goona. Sigalee isin immoo namticha amantii muslimaa jibbu amma waan Daani'eel Kibret garaa isaa keessa jiru beektanii agummaan isa immoo osoo aangoo argatee waan Daani'eel Kibret godhu kana caala godha. Sheekotii teenya akka gatu niin beeka akka inni masgiida gubu niin beeka agummaan osoo aangoo argate immoo akka agummaa kasammuun isaa dubbee isaan beektan malee akkanumatti baakgiraawundii rakkoo qabdu qabuutu arraan tana aangoo irra jira jechuudha. Daani'eel Kibretii fi Abiyoot isaan kanoo akkamiin ilaalaa jirtan namticha masgiida 35 gubsiisee islaamni biyya weerare jedhee publicly wannarra dhaabbatee haasa'e sanoo ija kamiin ilaaluu jirta. Maan dubbanne waa'ee isaa? Lakki kuni zamachaa abbichuudhaan an jette osoon zamachaa Minilik argaa jiru. Osoon zamachaa Minilik harka isarratti argaa jiru kun zamachaa abbichuudhaan an jette kijibaan. Haya zamachaa abbichuun kan eenyu duuba jira hoggaan siin jee andargaachoo xiqqee argaa dhageetii Oromoo jibbu waan Oromoo jibbu. Daani'eel Kibret ka Islaamaa fi Oromoo jibbuutu duuba jira. Duuba kaambii tana keessa naateessee tana keessa zaffaqamtee har'a as baatee immoo ganda abaluu sanii jalan deeminaa ganda abaluu sun akkasiin godhinaa suni maarree gootanii maal gawwaa kee barbaaddadha. Namni sii jecha diigamuus hin jiru. No. Don't waste your time. Namni sii jecha diigamuus hin jiru. Kanaaf cubbuu meeqaan dura gaggeessaa jiran Daani'eel Kibret faan. Ajandaan kunu ajandaa keessan. Ajandaan agummaatii fi ajandaan misgaanuu yookaan beekan gulummaa ajandaa keessan. Isintu nu keessa facaase. Amma enjoy godhaa jirtanii isintu nu keessa facaase yaa sirritti. Tanammoo ofirraa dhorkan. Gaafa nabiyyiin keenya tuqame gaafa nuti social life jireenya keenya nu harka tuqame ofirratti nus nu yaaju ofirraa dhorkinaa jechuudha. Tana dirqama isinii kannina. Tana dirqama North America Masjid al-Aalaa North America jirtan tun dirqama keessani. Tana dirqama fudhadhaa. Koree irra ijaaraatii dirqama fudhadhaa. Kana achi immoo waan itti deemaa jirru kana immoo dhaabuun qabnu jechuudha dirqamaa jechuudha. Isinii galee? So kanaafuu asumaanuu wanni isinii dhaamuu barbaadu goofandimii obbolowwan keenya warra karrayyuu irratti abbootii gadaa dhuman goofandimiin banamee jira. Linkii san anis share godheen jira. Adara goofandimii san deemaatii gargaara ummata keenya gargaara. Ummata keenya akkanatti cubbuun qalamaa jiru ajjeefamaa jiru mana hidha guuramaa jiru fi arraan tana warra jibbaa isaaniif haqqisaa jiran kanaaf immoo sagalee ta'uun dirqama keenya jechuudha. Washington DC wal arguu qabna jechuudha. We have to go to Washington DC. Washington DC hiriira guddaa jira December 9 yookaan Khamisa amma as deemaa jiru Khamisa amma torbaan keessa jiru kana Khamsa yookaan Thursday Thursday amma jiru kana December 9 hiriira guddaa gaggeeffamaa jira qophii guddaa gaggeeffamaa jira. Let's join in Washington DC tti haa wal agarru. Washington DC sagalee haa taanu sagalee haa taanu warra mana hidhaa jiran fiif sagalee ta'uu qabna jechuudha. Warreen amma asirra teessanii hiriirri hin barbaachisu kanaan jiru jira fakkeenyaaf. Egaa maaliif si barbaachisa? Because kaambii Daani'eel Kibret irratti hiriira bahaa jira. Kaambii Daani'eel Kibret irratti hiriira bahaa jira. Maaliif kaambii andargaachoo xiqqee Minilik zamachaa deemtu tataammaany bayyana irratti bahaa jirra jechuudha. Ta institution Oromoo jala jalaa balleessaa jirtu ta Oromoo duwidaa garaa godhaa jirtu tan irratti zamachaa bahaa jirra jechuudha. Maaliif namni sirna abbooti namni gaggeessitoota gadaa abbaa gadaarraa 14 bakka takkarra shane anaaf maal naa yaadeeti. Arraan tana warri baankii fi taankii qabu walii guurameeti ummata Minilik sadaffaatiif zamachaa Minilik bobbahaa jiruuf sagalee tahaa wanni godhaa jira. Anoo maaliifin ummata keenya hayyoota keenya hidhaa jiraniif sagaleen taane. Tanaaf waan goonu hunda akshinaan godhaa deemuu qabna jechuudha. Akkanumatti emotion driven ta'uu qabna jechuudha. Sigalee akkanumaan emotion driven ta'uu qabna jechuudha. Kanaafuu warreen deemaa jirtan amma nuti keeta keessan buuk godhadhaa. Diisirra wal agarra Khamisa yoo rabbiin jedhe. Diisirra wal arguu qabna. We have to do that. Sigalee kanaaf akkuma isin qoqqooytu hunda keenya qoqqooytu. Dubbiin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii nagaa fi rahman irratti haa jiraatu.
abbaan fedhe amantii keenyatti bu'uu mirgan qabu. Immoo san yeroo goonu biyya seeraa fi heera qabdu qabna. Heeraa fi seera dhaleeffachuu qabna jechuudha. Isin galee. Kanaafuu warri amma as jala koomantii dhuftanii waan akkanaa jettanii fi warreen miidiyaadhaan laayivii dubbattan namni Jawaar Mahaammadiif sagaleen tahinnaan jettu ni kijibdaa nabiyyi isin jaalattu ati kijibaadha. Maaliif jennaan agummaan nabiyyiis arrabseeti Jawaar Mahammadillee arrabse waan ni beektan waan madaa dhukkubni keessa jirtuuf jechuudha. Isin galee. Kanaaf namni akkanaa kun dhugaadha kun ajandaa Daani'el Kibret yookaan kaambii Daani'el Kibret warra biltsiginnaati warri waan akkanaa ooftanii jechuudha. Kana isinirraa hin bitannu jechuudha. Hin laffayina. Dhugaadhaa fakkeessanii waan quuqamtan fakkaattanii ifiifuu uummata namicha jaddaal guddaan keessa taa'u ka Daani'el Kibret ja'aniin እዚህ እኮ በኦሮምኛ መጥቶ ቀደሰ ጂ አትላንታ ተነበው ቁድራው ፊት ተካጅራ ቸርቺ አትላንታ ከነ ዱፌት እንኒስ አትላንቱ መሰኒት ዱፌ ዲፈማ ወራ አትላንታ ቆንጆ ሶሪ ጋይስ ጀቺ ኺያ ሁኒስ ዳንኤል ክብረት አመድሮ አትላንታ ዱፌት አትላንቱ መከይሰ ዳበቴት በኦሮምኛ ቀደሰ ጂ በርላላ ጂባኒ ኦሮሞ ፍቀው ዳንኤል ክብረት አመድሮ ወኒ ደረሳ ወሊ ጉረቴት Islaamummaan biyya weerartee jirti bakki hundi masgiida tahee bakki hundi naggada isaanii qofa tahee jira jeetti gaafa hammuuxa irratti kaanii ibiddatti qaban jechuu masgiida 35 moola jarri qabu naggada jira ibiddatti qaban kuni maal kun jaddaalimi fiifu abbaa badiiti miti kun akka agummatti as bahee nabiyyi tuquu baate garuu waan ati hordoftu waan ati gootu instituutiina kee balleessaa jira bar dhukkeerraa kaasaa jira kanaas hin dagan duuba ati isa san yoo deeggarte خلاص بلالفتي يو بلالفتي هوندا أكو مخينة الراس بهيتي شنقول فما رجعيتي أكو مخينة الراس بهيتي دانيل كبرتيس سرنا أمانتي تاني بلالفت سرنا إساء اللي ولين بلالفتشو أقوم ما اللي أكمل ولينها بلالفتنا ولين أمانتي بلالفتشا جرامي أقوم ما في قلوم ما في دانيل كبرتيس أنا برتي توكو جري دينا تكلين أمانتي تجاب خبجان كبان تكلين سبخي أودو سلا سبخي يا خبجا كباتن إن قد نما إباولي تمامي نانو ولا جرت أيارن دروني دان شفتان في انتاليين إنيو وري أمارا خندفاني نفتنيا خندفاني فانون نما خينيا في تانجرني ولا رتي دروني روبسان جرو خرجوا رتي أسباسنين ككل أمته ها so دوبا مالي غراغرومان أقوم في قلوم ما في دانيال كبرت كان بيني سنجلي تدور مالي أنا في غرقر ماشي نتي مامي I don't see it توكو هندي خيسانو أدويت يو أدويت هاتن أسجل إركتني مكار رسول ربي أشا مكار رسول ربي تين أجندة خيسان نورة تنوفنا يو قوم تاني هاسو يتن هاسوا we don't touch you شيكوتين تين لغان أوف إجتا كوميد على فتاجرن thank you so much سر جيران قرار جيران وسو بوليتيكا ولتي مين أوف إجتني وان خنا akka isin afaan godhattu dubbachaa jiran thank you so much galatooma isin immoo warri kaambii Daani'el Kibret jirtan dhaabbadhaa eenyu sobuu deemtan hay ani meeqa abbaa gadaa 14 uummata gaggeessitoota abbootii gadaa san gati ammallee uummata keenya lafarraa fixaa jiru boobar Dubaay dhaqee waa'ee amantii keenya abiyyi afaan isaatiin maal nuun jee maan dubbatiin agaabsan وامي كانوا نجي أبي يافاني ساتين دانيل كبر وامي كانوا نجي إيشا خان اللي دوغا ساتو بداري كان بي إيشا خانا حركتهما هون خان وني قفا يتني سبب خانان أورومون فاچاو قبدي سبب خانان أورومون هيري ربون قبدو سبب خانان أورومون والغي والي دفو سبب خانان ونمان أورومو جانتم بدو قبدي جيجي نانجاتو it's not gonna make sense no it's not gonna make sense sensi نامخان سيقالي so kanaafu fayyaa argadha waan hojii turtaniif viidiyoo linkiin isin share godhe obbo Abdiisaa obboleessi eenyu agummaa dubbate kana sirritti hordofaa dhaggeeffadha waan inni jiru waan irraa bartan waan irraa dhageessan maaliif gizee akkana babbaqeessanii dubbatan dhugaan as baatii jechuu maaliif dubbiin Oromoo waan jette beektanii dubbii gala dhoorkan malee bahan dhoorkanii gaafa dubbii tana baate dhugaan falamtee fatamfamtee dhufuu qabdi an dhugaan rasuula keenya haa dhokottu hin jiru never ha dhugaa rasuula keenya barbaadu garuu maqaa rasuula keenyaati meeqaatu dhugaadhaan barbaadaa jiraadha my question
amantii tiyya irratti nama amantii diin kiyya bubbuun barbaadu. Nama bultii tiyya bubbuun barbaadu. Nama maatii tiyya bubbuun barbaadu. Nama haruma fedheenu narraa tuquun barbaadu. Garuu as keessa dhuguma saniin barbaadaa deema malee keessa ajandaan oofadhu. Ana amma irra fakkeenya waa'ee ajandaa kanaatiin dubbadhee mi'ee arra cubbuun qaba waa'ee Jawaariyoon dubbadhe. Arra cubbuun qaba yoo waa'ee obbo Baqqalaa Hamzaa Booranaatiif dubbadhe cubbuun qaba. Hamzaa Booranaa nama sagalee seefuu saniimi gaafa sagalee dimtsaachiin isamaa gaafa ta'e barbar nama raadiyoon irra taa'ee bar sagalee guddoo saniin bar waa meeqa godhaa ture bar namni kun. Arra inni kun cubbuudhaan mana hidhaa keessa naa taa'u jiraame. Shamsaddiin Xaa maal balleesse? Koroneel Gammachuun Lammii Beenyaa maal balleesse? Sinigalee. So kanaafu kana kaniin ja'uuf namni walaba ta'e gaafaas beenaan jee adoon hin dubbadhu. Namni siyaasaa gizee kaan hin burcine kadhugumaan waan amantii qofa uffataa ture amma immoo gaafa amantiin isaa tuqamte as bahee gaafa dubbata sheekutiin thank you so much hararra jirta. Good job. Maaliif amantii keetii tuqame amantii kiyyaa tuqame diin keenyaa tuqame kana dirqama qabnaa jechuudha. Tana wal dhaabuu hin dandeenyu. Yoon dhaabbadhaa jee namni dhaabbatu hin jiru. Wal dhaabuu hin dandeenyu. Maaliif ibidda harkaan qabatanii jechuudha. Kanaaf immoota tana keessa hattuu tana keessa naggada uffattuun baanan hattoota kijibdu warra wanni keessa dhaabbatee mukarra teessee maal jaani barcumarra taa'anii muka namatanii jaan. Wanni ati irra teessu wanni ati oofaa jirtu wanni ati deemaanii jirtu kaambii Daani'el Kibra keessa teessee waa'ee biraa natti haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa nuti itti diigamnu ati natti himuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaadhaan quuqamtaa waa'ee quuqamtu sanirra dubbadhu mirga qabda. Immoo dubbannee qofa qilleensa irratti dubbanneetuma qilleensa irra facaafnee aarii keenya baafannee mana galuu miti. No. Action koree irra jaarree waan kana karaa qabsiisu. So fayyaa argadha waan naachi turtaniif guyyaa gaarii halkan gaarii thank you so much. Kanaafuu jabaadha Washington DC wal agarra warreen goofandimii uummata warra genocide karrayyuu irra gaggeeffameef osoo hongee qabanii obboleen kiyya. Mee ilaala gogiinsi osoo jiru osoo hongeen beelaa Baalee irra jiru karaa Walloo jiru karaa Tigraay jiru karaa karrayyuu irra jiru Boorana irra jiru osoo waa meeqa harkaanu qabanii arraan tana waan diinummaa gara jabeenya isaan irratti oofaa jiran laala. Waa meeqaatu deemaa jira jechuudha. Kanaaf akkasitti haalaalaa deemnu halaallachaa deemnu fayyaa argadhaa waan naachi turtaniif guyyaa gaarii halkan gaarii linkii kanas wanni godhadha isin share godheen jira daawwadhaa dhaggeeffadhaa. Maaliifin isiniin jee dubbii namicha kanaatu dubbii naman teessifne dubbiin tuqaan Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii keenya waan nu teessistuu miti jechuudha. Kana yeroon jedhu bira kutee obboleessi hojii dhalate ilmi abbaa isaa hoo maal yaada waa'ee isaa maal jedhe saahibni hiriyaan isaa wajjin nyaate maal jedhe maal dubbate maal beeka waa'ee isaa jennee laalluu qabna kana hunda immoo san booda maaltu nextiidha jennee jechuudha. What is next maal gochuu qabna maal wanni itti aanu akkamitti dubbii tana karaa qabsiifna waan jettu irratti kun immoo koreen isin laallattee jechuudha koree irra nu jaara.